kabajamtoota uummattoota naannoo Oromiyaa fi biyya keenyaa. Paartiin badhaadhinaa garaagarummaa siyaasaa baroota hedduuf ture hiikoo fi waliigaltee biyyaalessaa uumuuf seenessi waloo murteessaadha jedhee amana. Paartiin keenya seenessa fiixee ejjetan lamaan hambisuun seenessa waloo ijaaruuf kaayyeeffatama. Seenessaan gareen tokko adeemsa seenaa Itoophiyaa seenaa hacuuccaa qofa godhee kan ilaalu, kaan ammoo rakkoo tokko malee seenaa cululuqaa godhee ilaalutu mul'ata. Haala qabatamaa biyya keenyaatiin seenessa gosa sadiitu jira. Seenessi inni tokko seenessa tokkummaa garmaleessaa Itoophiyummaa jedhamee beekamudha. Seenessi kun tokkummaa eenyummaawwan biroo damacuu giddu galeessa godhatee dhaadhessa. Daneessummaa kan hin fudhannee fi eenyummaa Itoophiyummaa sonawwan bu'uura haammattoo hin taane irratti ijaaruuf fuulleeffata. Tokkummaas gostokkee godhee fudhata. Gabaabinaan yommuu ibsamu Itoophiyaa ta'uuf ana fakkaachuu qabdaa jedhee amana. Seenessi inni lamaffaan seenessa faallessaa jedhamee beekama. Seenessa tokkummaa garmaleessaa faallessuu irraa ka'a. Siin fakkaadhee Itoophiyaa ta'urra of ta'ee kophaa jiraachuu wayyaa jedhee amana. Eenyummaa sabummaa giddu galeessa godhata. Seenessi kun garmalee garaagarummaa dhaadhessa. Seenessi hacuucuu fi hacuucamuu giddu galeessa godhatee qixaalessummaa sabummaa babal'iseera. Diinaa fi fira jedhees qoodiinsa uumama. Seenessi akka badhaadhinaatti ijaaruuf qabsoofnu seenessa walooti. Bu'uurri isaa obbolummaa sabdaneessatee biyyaalessummaadha. Seenessa waloo bu'uurri isaa obbolummaa sabdaneessatee ijaaruu yoo feetan badhaadhina filadhaa. Mallattoon keenya bissii yookaan nadoo qamadiiti. Filannoon keenya yoomuu paartii badhaadhinaa. Filannoon keenya yoomuu paartii badhaadhinaa. Kabajamtoota uummattoota naannoo Oromiyaa fi biyya keenyaa. Paartiin keenya paartiin badhaadhinaa falaasama mandhalee idaamuutiin ijaarsa biyyaa finiinsuuf hojjechaa jiru seenaa darbeerraa dhimmoota gaggaarii fudhachuun hanqinoota sirreessuudha. Seenaan waloo paartiin badhaadhinaa ijaaraa jiru eenyummaanii fi eenyummaan sabummaa akkasumas eenyummaan biyyaalessaa osoo walitti hin bu'in tarkaanfachuun ni danda'ama jedhee amana. Itoophiyaanummaan eenyummaa sabummaa irratti kan hundeeffame malee sabummaa kan balleessu ta'uu hin qabus jedhee amana. Itoophiyaanummaan dibaabee hundi keenya jalatti dahannu ilaalchi jedhu seenessa waloo jalatti bakka guddaa qaba. Paartiin badhaadhinaa qaamoleen siyaasaa garaagarummaa seenaa tokkummaa biyyaalessaaf malee qoqqoodiinsaaf fayyadamu akka hin qabnes ni gorsa. Dogoggoroota kaleessaa dhiifamaan darbuu injifannoowwan waliinii kan akka aduwaa fi hidha haaromsaa seenaa waloo keenyaa gochuun fayyadamuun taateewwan seenaa wal dhabdeef bu'uura ta'an marii fi marabbaan akka hiikamu paartiin badhaadhinaa ni amana. Kaleessa keessatti idaanis ta'ee horanni turanii jiru jedhee amana. Har'as ciminoonnii fi hanqinoonni akka jiran ni amana. Egereen yaaddoo fi abdii ni qabaatas jedhee amana. Galmi isaa biyya cimtuu sabdaneessummaan itti kabajamee fi badhaadhinni keessatti mirkanaa'e ijaaruudha. Kunis bu'uurri ijaarsa isaa obbolummaa sabdaneessa. Eenyummaa sabummaa, sabdaneessummaa fi tokkummaa biyyaalessaaf wal qixxee xiyyeeffannaa kenna. Filannoon keenya yoomuu paartii badhaadhinaa. Filannoon keenya yoomuu paartii badhaadhinaa. Kabajamtoota uummattoota naannoo Oromiyaa fi biyya keenyaa. Paartiin keenya paartiin badhaadhinaa seenessi waloo murtee paartilee siyaasaa qofaan osoo hin taane hirmaannaa uummataan itichuuf komishinii marii biyyoolessaa giddu seentummaarraa bilisa ta'e hundeessee hojiitti galee jira. Kunis dhimmoonni wal falmisiisoo ta'an rakkoolee seenessa qeenxee biyya kanaatti facaafamanii gangalataa dhufuun paartiin keenya dhaale marii fi marabbaan furamuu jedhee abdii guddaa waan qabuufi. Haaluma kanaan waliigaltee biyyaalessaa uumuun biyya badhaatee fi tokkummaan keessatti calaqqisu arguuf murteessaadha. Kanumaan wal qabatee nageenya waaraa Itoophiyaatti mirkaneessuuf hojiin marii fi marabbaan hojjetamu bakka guddaa qabaataa jedhee paartiin keenya ni amana. Biyya cimtuu sabdaneessummaan itti kabajamee fi badhaadhinni keessatti mirkanaa'e ijaaruuf paartii badhaadhinaa filadhaa. Mallattoon keenya bissii yookaan nadoo qamadiiti.